Dofumaan miidiyaa. والجهي قمشوا والجهي والجاللا والجهي والبرشوا ربنا وهاقوله ربنا وهاقمشيسوا بيتين بيه قمشوا بيه نجايا بيه والجاللا سبعة في سنون نمتنو والكتة والجالة ربنا وهاقوله ربنا أكغارتي وانغارين نهادا جيسسو يورو مراهو درات بيتين بيه قوفا بيه قراني تاتي gammadee warra waliin jiraatu Rabbiin haa godhu galatoomaa isiniin jedha. Ka gaafa kormaa mataa qabu ta'a. Ka gaafin hin dandeenye ta'a. Ka kallacha addaa qabu ta'a. Kallacha diinni duran dhaabanne ta'a. Ka dhuguu addaa qabu ta'a. Ka dhugaa dubbatu ta'a. Odaa ta'a jala furdadha. Irra dagaaga. Kanee bisaan of galcha. Hayyee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqachaan kan hundaa biyya macaaftuu lama fincaantuu lama sadeeni. Biyya boron abbaareentummaa waaqa lafa nagaa bulle lafa nagaa nu oolchi xinnaan keenya haa guddatu guddaan biyya irra hoolee haa bulu kormi cirrii haa ta'u rimaan abbee haa ta'u dheedhii haa barbadeessu barbadaansiif haa ta'u walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu Oromoon qeessaa irratti milkaa'ee haa jiraatu biyyi biyya nagaa haa ta'u mootummaan illee uummata afaan haa bulu uummanni illee mootummaa afaan haa bulu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u Oromoo afaan tokko haa godhu Oromoo gamtaa kanniisaa haa godhu Oromoo waraana jalaa baasee nageenya haa fiduuf qeen Oromoo nagaa haa argatu haati Oromoo nagaa haa argatu biyyi Oromoo nagaa haa argatu daangaan Oromoo nagaa haa ta'u keessi isaa nagaa haa ta'u daangaan Itoophiyaa daangaa isaa ibidda godhee waaqna haa ergu keessi isaa misooma haa godhu kitaabni kunis kitaaba dhaloonni irraa baratee boru biyya kana dhaalu haa ta'u kan Oromoon biyyi kun biyyi kun kan Oromooti kan Oromoo fuuldura dhaabbatu biyyi kan danda'u namni tokko illee hin jiraatin biyyi kan Oromoo haa taatu Oromoon kan Afrikaa haa taatu kan Itoophiyaa illee haa taatu kan addunyaa illee haa taatu afaan keenya tokko haa godhu shittoo godhee walitti nu haa urgeessu damma godhee walitti nu haa mi'eessu sagantaan kun sagantaa milkii nu haa ta'u gadaan quufaa gabbina horaa bulaa deebana. Kabajamoo obbo Zinaabuu Asraat itti aanaa Daayireektara Olaanaa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo gara waltajjiitti affeerree isaan haasaa akka nu godhaniif isaan affeerraa. Naaf kolcha har'a guyyaan kun waltajjii irraa sila dubbataa ture obboleessi koo guyyaan kun obbo Adamis guyyaa guddaa guyyaa seenaatii jedhani guyyaan kun guyyaa addaati. Keessumattuu Oromootaaf ilmaan Oromootiif warra gatii baasan isaan yaadachuudhaa ol kan nama boonsu isaan yaadachuudhaa ol kan kabaja namatti godhu hin jiru hojii kamii ol hojiin har'a iddoo kanatti barreessitoonni ilmaan Koloneel Aliyyii Cirrii hojjetan kun hojii seenaati ammallee irra deebi'aatee anaafis naa galateeffadha warra kitaaba kana barreessa. Xiqqoo Koloneelii wajjin walitti ni qaban ta'eef yoon dubbii daddaa kenna of kolchaa walitti kee itti dhiyeenyaan yeroo hedduu jala deemee yeroon ogummaa gaazexeessummaatiin hojii hojjedhu walitti dhiyeenyee cimaan qaban ture carraa kana argachuu koottis guddaan gammada asirratti argamuu kootiifis guddaan itti gammada egaan seenaan kaleessa hambatu nu barreessa seenaa saba keenyaa kara deemaa barreesse obbo Adam Faan waa qajeelchuuf yaalaniiru kitaaba barreessaniiru qabu kitaabni isaanii dhaloota qajeelcheera garuu kara deemaatu nu barreessaa ture seenaa abbaatu barreeffata har'a gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmatti guddifnaan dhaamsi jeneraal Waaqoo dhaloonni itti guddatee har'a seenaa nu barreessuu jalqabe seenaa isa qajeelchee barreeffachuu jalqabe ilmi itti guddate jechuun warra seenaa dabe qajeelchee seenaa abbaa barreessu ilmi dhalate itti guddateera baga carraa kan argattan isin jechuun barbaada warri barreessitan. Isin warri baddaa baalee warra kabaja guddaa qabdan warra iccitii Oromummaa diinatti dabarsuu diddanii liqimsitanii garaatti liqimsitanii dhaloonni bara sana akka miidhamne gootan warri baddaa baalee Oromootaaf gaachana taatan
da'oo taatan galata guddaa qabdu. Carraa kanaan galatoomaa jechuun barbaada. Gaafa warri kitaaba barreesse waamichaaf gara biiroo aan hoogganutti dhufan kitaaba qabanii dhufanii suurri kun isaaniin suuraa kana kaasnee ji'a ja'a boodaan gara Akiraa deemanii obbo Adam Faan guyyaa sana waliin turre suurri sun sanarraa fudhatame kitaaba irratti gammaxxane kun gaaf sana waan isaan jedhan duwwaa dubbadhee tan xumura. Tuutni OBN yeroon OBN jiru gara mana isaaniitti mallee isaaniin gaafiif deebii gochuufiif gaafa deemnu mana dhanne manatti interviiyuu isaan gochuu jennaan lakki mana ciisanii jiru dadhabaniiru mana ciisee lafa ciise kanatti interviiyuu isiniif hin kennu gaafiif deebii hin godhuu nuun jedhan lakkii dadhabdanii jirtuuti asumatti isin dubbisee deema dandeessanii hin deemtan jennaan maddattan nageessii kenna madda walaabuu malee interviiyuu isin kennu naan jedhan san booda piikaappii konkolaataa keenya irratti dudduubatti feenee irkisnee warri gaafas jiran jiru abbaan koo na wajjin turanii abbaa kiyya durattan dubbadha soba hin qabu dudduuba irratti piikaappiitti lapheetti irkifanneet madda dhanne yeroo jijjiiramni dhufuuf deemu yeroo qabsoon Oromoo finfinnee jijjiirama kana fiduuf deemu yeroo gabrummaan iddaan buqqa'ee ilmitti guddachuuf deemu sana ture. Ani isaatii kanatti waan isinii wajjin dubbadhuun qaba waan isinirraa fudhee deemu waan isinitti agarsiisuun qaba jedhanii fudhannee madda dhanne. Maallu agarsiisuuf deemu inni nama baay'ee dadhabee dhukkubsataa jiru fuunee deemne. Madda gaafa ga'an bakka lama. Awwaala Jeneraal Waaqoo Guutuu fi kan Adam Jiloo awwaala nu agarsiisan. An dhagaan bu'ee jira lafti isaanitti awwaalaman dhagaan bu'ee jira ergaa tokko nutti himan. Warri kuni warra wajjiniin qabsaa'e warri galanii jiru. Inni asitti ilaaltu silma kiyya kana wajjin qabsaa'e inni galee jira. Amma anatu iddoo safaradheera meetira 3 nuti Oromoo bal'oo fi Oromiyaa bal'oodhaaf qabsoomne meetira 3 nu nyaata. Isin Oromiyaa bal'oof dhaabbadhaa. Nuti meetira 3 kanatti nu nyaataati. Amma iddoon koo iddoon naaf qophaa'e kana gaafa na cira qumaanan himaa jara kanatti maalan hima sinamma maalitti jirtu maali muufan deeman hin jedhan. Waan tokkoon gaddatu jijjiirama kana arganii jijjiirama jala ga'ee darbani otuu har'a arganii ilmatti guddatee qe'ee misoomsaa jiru baaleen misoomsaa jiru at least Dooktar Abiyyiin otuu arganii du'anii baay'een gammadan ture. Maaliif qe'een baalee har'a soofumaritti wanti hojjetamaa jiru baaleetti wanti hojjetamaa jiru ilmitti guddatee waan inni hojjetaa jiru otuu jaan arganii du'anii nan gammadan ture. Maal fuudheen deema? Maal inni qe'ima jara kanatti nuun jedhan garuu waan tokko nuu dhaaman. Gaafa malkaa Amaaraa gaafa bosonaa Dannaa Bulluq gaafa diinaan kokkee wal qabnu reeffa nama keenyaa guyyaa tokko du'aasaa diinatti hin kennine diininni reeffa namaa tokko nurkaa booji'ee hin beeku namni tokko nurraa kufnaan irratti dhumanna reeffa nama keenyaa akka namni hin fuuneef safuudhaan biratti baddaa baaleetti reeffa nama keenyaa kufe namatti dabarsinee laannu. Isin garuu nuun jedhan barasan namni keessa noo kufe yooti isin irraa uurse waa namaati irra jira jettaniit baqattu walirraan dhiyeessina tokkummaa keessan jabeessaa dhaamsa jedhu tuuta gaazexeessituu achi deemneef nuuf dabarsan imimmaaniif waraabuu dadhabne ergaa gurguddoo nuuf dabarsan har'a isaan bakka dhugaa jiru. Eebbisaan waan inni jedhee tan xumura. Baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina. Akka tattaafatanii gabrummaatti hafuun farra mirga dhabuun salphina jedhe eebbisaa addunyaa. Isaan gatii dhiigaa kaffalan. Isaan gatii lubbuu kaffalan nuti gatii dafqaa kaffaluu qabnaarra. Kan baratu jabaatee barachuu, dubbisuu, qaroomuu, jabaachuu, seenaa kaleessa dabe sirreessuun kan keenya kan dhaloota irra jirruuti. Isaan amma danda'anu waan gumaachanii waan isaan irraa hin eegamne ol gatii baasaniiru. Warri irra kana nuuf gumaachitan hojjettanii galata guddaa qabduu irra deebi'een ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa. Kabajamoo
hayyuu Adam Tinnee gara waltajjiitti affeeraanii hamil'aanu simadha seenaawwan garaagaraa qorachuudhaan gahee guddaa taphachuu irratti argamu isaan akka haasaa godhaniif isaaniif carraa kenna. Kitaabni har'a jalqabame kun goototi keenna abbooti keenna ka carraa kanaan nu gahan seenan isaanii hin barroofne ano doonduune seenaan jeneraal Waaqoo Guutuu barraa'ee galma kana keessatti akka eebbisu rabbi naannaa ga'u du'aa hinaa godha. Seenaan koloneel Adam Jiloo barraa'ee akka galma kana keessatti eebbifamu du'aa hinaa godha. Goototi baddaa baalee ka obbo Sinaabuun faarsan sun obbo Sinaabuutu fixe dubbii an amma jaarsaa dulloomellee waallee yaadadhu. Dura obboleettii teenna agartee haadha manaa jeneraal Waaqoo Guutuu asitti argamtii ilmi isaanillee Abdurazaaq asitti argamaa. Ani madda walaabuu jira bakkee isaan itti dhalatan haroo Canaa jedhan dallaa ijaarree dallaa akkanatti ijaarree haga ammaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii turani haga ammaa daawwachaa jira namni. Amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Anammoo haga duune yoo na dhaqqabdan isin walii waan danda'u maraa godha. Maaliif isin ijoolleedha abbooti keessan hin dhaqqabne nu hin dhaqqabne minaalbaata seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu ani isin caalaa beekuun hin malaa bar ijoollee caalaa. Kana waan ta'eef nu dhaqqabadhaa waliin haa barreessinu kana jechuu barbaada. Ka biraa aaddee Masarat dura mee rabbi umrii isii haa dheeressu. Kabajaa kanaan nu geette rabbi isii haa kabaju. Umrii dheeraa rabbi isii haa kabaju. Fayyaan rabbi isii haa kabaju. Agartee diinni isiillee jirma jige haa ta'u. Amma si eebbifne Masarat har'arraa jammarii ol deemta. Har'arraa jammarii hin guddatta. Ka ammoo si miidhalleen hin kufaa. Ka si miidhalleen hin kufaa situ irra aana. Kan afaan madda walaabuutiin siin jenna. Isin urjii ta'a. Ka bara fi olitti ilaalan ta'a. Qarsaa ta'a. Qara waraanaa ta'a. Ejersa gaaraa ta'a. Leenca nyaaraa ta'a. Dhageettii yayyii ta'a. Reebuu warseessa ta'a. Iddaa kinniisa ta'a. Mi'aa daamuu ta'a. Firaa mi'aaha. Diinaa hadhaaha. Diqqaan keessan haa guddatu. Guddaan keessan haa bulu. Doktoreetiin beekumsi hayyummaan mana keessanitti haa galu. Ilmi keessan ka'uu ka jiruuf agartee ganaa hin dhalatin ka garaa jirulleen ka garaa hin jirre ka ganaa ammoo ati fuutee dhaluu barbaaddulleen har'a murteessine doktoroota haa ta'an. Doktoroota haa ta'an. Imaamman haa ta'an. Haganuma jechuu barbaade ulfaadha. Maatii jeneraal Waaqoo Guutuu gabrummaa yoo dandeenye hiddaan buqqisna yoo dadhabne immoo ilma itti guddifna jedhe. Ilmi sun kana bismillahirrahmanirrahiim ijoollee tiyya isin marruuyyuu rabbiin baga guyyaa kanaan isin ga'e. An dhukkubsattuu dubbachuu hin danda'u haga dubbadhe narraa fuudha. Gootota keenya gootota qabsoo madda walaabu ka uummata Oromoo nu abseen hin jirre maraa rabbi haa araaramu. Isaanii rabbi haa araaramu. Madditi walaabu maqaa malee homaan qabdu. Biyyi marruu misoomte qabrii maanguddoo sanii deemuuf karaan argan waan nama boochaa takka. Dhugaa rabbii yoo dubban jeneraal Waaqoo Guutuu Korneel Aliyyaa Cirrii dhaamsa isaanii isinii dhaama. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabne ilmatti guddifna. Deebitee waan jette nu dubartii malee ilmaaf dunyaallee waan qabnu addaan hin qabnu jette. Wanni nu addaan qabnu dubartii bichaa jette. Isin duutee dabarte qabsaawwan hin kufaa. Qabsoon karaa qalimaatiin itti fufa. Karaa qalimaatiin itti fufa. Ilmaan keenya haa barsiifannu.
lafateena hamisoomsannu ilmaan teena taqabattee oromiyaa bulchuu jirtu federaala bulchuu jirtu mirgaaf bitaa hadhaabannu wannan isinii dhaamusan rabbii guyyaa kanaan nagayee armarra na dhaabee dhaamsa kana isinii dhaame ana haadha teessan jinninaar waaqoo guutuu abbaa keessan aliyyee cirrii abbaa keessan isii qallimaan hin baratiin danqaraa kee yaatee baala mukaa nyaattee dhagaa gubbaa raftee beeraa ijoollee isii halkanii guyyaa tumanii hin galti gaafa Tigree lafa qabatte dur humna qabdi arda humna hin qabdu harkaan qabdanii harkaan qabaa jedhaniin Tigree waan jette jinninaar waaqoo guutuu dur humna qabaa nama qabaa harkaan qabdan nuun jedhanii laa ilaaha illallah nuun lole jette inni nuun hin lolle jette masaaraa hin qabu jedhan nama hin qabu jedhan maalti nuun lole jette wanni gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabni ilmatti guddifna jedhe ilma santi barreesse kitaaba kana kitaaba qabsaa'ota keenya maraa haa barreessinu ilmaan teenna ol haa dhaabattu bitaa mirga haa dhaabannu. Kuni mucaa keessanii? Akaakayyuu keessanii? Jeneraal Waaqoo fakkaata mee asii qabbo? Mee asii qabbo? Har'a seenaadha bar guyyaa seenaati maqaan keenya? Abdirasaaq Waaqoo guutuuti. Mee haasa'e isaanuma fakkaata yobbo baga nagaan jiraatte baga nu argamte waa haasa'e. Baga nagaan nu eegdanii baga rabbiin guyyaa kanaan nu gahe guyyaa kana arguun waan guddaa Koloneel Aliyyi Cirree jechuun qabsaa abbaa kiyya wajjin qabsaa'ee ture waan isaanirraa dhaan nutis amma itti fufuu qabna akka jeneraal Waaqoo guutuu kana waadaa isinii seenna akka nu katabnu galatoomaa baga nagaan dhuftan. የባሌ ገበሬዎች አመፅ ዲነ ዱቢን ሱን ተነሚቲ ቀብሶን አባ ከነ ጀነራል waaqoo guututiin hogganame qabsoo diddaa gabrummaa uummata oromooti malee qabsoo gabareeti miti qabsoon gabaree lafaaf gabaree loltu kanaafu wanni warri armaan duraa jechaa ture san qalbii keessan keessatti hin fudhatinaa mee haqaa qalbii keessan keessa qabsoo diddaa gabrummaa uummata oromoo qabsoo hidhannoo ol'aanaa ka gurmaa'e ka abbaa keenya jeneraal waaqoo guututiin hogganame seenaa isaanii haala ajaa'iba ta'een akkuma amma halimaa teenya jette san hin barreessinaa ati ammoo hidhannoon hiikkatini ka jeneraal waaqoo guutuutti itti aanaa inshallah. Sofuma Media.